Dawan mo may ministera pihalawarana bahagi dugalisa. Akam jirtu kabajam tuta hordof tuta Kenya. Pagagara sa ganta odu Kenya ati nagandufan. Ama odu hara bike sa fibia ala kabani isni fiesina. Odu biya kisa mumen ministera mutma federala Ethiopia. Dr. Abiy Ahmed, Kuya har amagala. Harar fibulchin sa godina harar gi baha dawat nisani be kamera. Dawan na isani kisati, nano harari ana badia Sophie. Ganda burka kisati manin modela, mishale nano, fihirman na, hawa sa atin ijaraman dawataniru. Dr. Abiy Ahmed akka jedhaniti, hoji kun pakenya gudami sumahaw asing opi sa atin hojetu agarsisa. Dabalatanis akka ipsaniti, misomni koridari baadia hawasin da makinaan kisati hirmate, karora mo tumafi hojir awi wal chinday agarsisa jedhan. Dawanan isaani ititupi gara godina harargi baha, gara-gara sena kabisa tunduta si pamira. Akitis Ministeri Mume Dr. Abiy Ahmed fi gifti durezin nash taya chow hawata turizmi adatay dawataniru. Akka ipsa isani kisati iraniti, gara kundudu irati fardin bosona afurtami sa dit argamu. Fardin kunin fardin manati beknura adda kan isan godhu daluta isani oso hintane. Baka bosona kana kisati jirachu isani kauhimaniru. Ministeri Mumi akka jedhaniti, baki kung gara fuldurati hawata turizimi gudda taudanda. Dabalatanis umani harargi baha umata hoji jalatu, sena isa beku fi amanta isa kabaju tau ipsaniru. Odu biya ala gara odu biya alatio debinu, waraani biyota bahagi dugalisa kesati dejiru adunya gutu kesati shiye fano gudda argatera. Walwaran si Amerika fi Israel akasumas, Iran jidduti adin si fama jiru kesati, Iran muranno fi chichomina gudda agarsisa jirti, jehun shinshaltoni heddun ipsu. Warani kun itifufe oso jiru hoggansi Iran kesa, sotok ajefamu isa odefanoni mulisa. Hataw malemotuma fi ummani biyati, oso hinburjajain hoggansa, hara filahun isaani tokumay agarsisera. Filano hoggansa hara kesati moitaba kameni, ilma hoggana Iran ali kameni. Hoggana tae filatamun biyota isaani morman biratti rifaasi sa umera. Hoggansi waraana Iran akka ibsaniti, meeshaaleen waraanaa ammayyaa hedduun amma iyyuu fayyadamne akka jiran himani. Waraana itti fufuuf guutuu qabna jedhaniiru. Karaa biraan ammoo waraanni kun dinagdee addunyaa irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jira. Odeeffannoon jiru akka mul'isutti, Ameerikaan gayyaatti doolara biliyoona tokko ol waraana kana irratti baasaa jirti. Israa'el ammoo kasa'aara biliyoona hekkaamu keessa galuun himameera. Haala kana keessatti Iraan balbala galaana, Hormuz cufuu dandeessi jechuun sodaan jira. Karaan kun gaazii fi boba'aa addunyaa keessaa dhibbeentaa 20 ol ittiin darbu waan ta'eef yoo. Cufame gatiin boba'aa addunyaa daran ol ka'uu danda'a. Kunis dinagdee biyyoota hedduu irratti dhiibbaa cimaa geessisuu danda'a jechuun ogeeyyiin akeekkachiisaa jiru. Sumura oduu walumaa galatti waraanni kun itti fufnaan dinagdee addunyaa fi jireenya uummataa irratti dhiibbaa fiduu danda'a. Biyya keenya keessattis gatiin jireenyaa dabalaa jiraachuun mul'achaa jira. Kanaaf lolichi yoo itti fufe qaala'insi jireenyaa daran dabaluun akka malu ogeeyyiin ibsaa jiru. Waan hanga dhumaattiin waliin turtaniif galatooma. Odeeffannoon keenya yeroo mara akka isin dhaqqabuuf channel keenya subscribe gochuu, like fi share gochuu hin dagatinaa. Galatuma.